kana keessatti waaqaan baay'ee ulkaasan keessa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos asna dhaabeen dubbadha warri dhukkubsataa harta bilisa baa ameen jennar qalqaasi shaakaa bahadia humna dhiiga Yesuus bilisa baa dhukkuba garaachaa bilisa baa dhukkuba duudaa bilisa baa jaamummaa bilisa baa naafummaa bilisa baa iyya namni tokko Presidente che sono casa che le peccato sacata la vagata mosacata nella già una biga Gesù awala koteru peka manake te bacha sabul umna tuwa waranera atati waranera nabito kakasala chubas o kase ani fayenda laje suken ke ifaya hizi ke ifaya kanti ke ifaya nike ifaya au kasa ke naba paye ke sademenya isa senyapa por igual no sigue sañata enamara typhoid ya chesera HIV ya chesera cancer ya chesera tuagaracha chesera kuma koya kame kama ke sademe kanyato chesera ya fumba chesera ilisa pai baga Yesus ilisa pai nasir ke baga Yesus la kata se ke pele kata sakata namo sabaye pai amana baye duga matu damat mapatara mahadia namo sakata asilu patatra wala ke saati ke afayo polisi ke afayo bank ke afayo politi ke afayo dua fega matu chura unifayo na agara Sireno kuwaga teako. Ndageye sireno kuwaga teako. Utani amejeli. Jamani utani amejeli. Nanajaja. Kama kipa pahalika. Mekakuza Yesu Kristos. Ala taraba kesati lafa kabitako. Namino kumsataru bilisaba. Nafasagale kodaga mutajetera maka Yesu sifayinata. Casa que es meteketekebedia kesuma haske sanama buta kunumato ko biya aramat ya doguda kesa jero tura Yesus akaranta sansalata duana kutaranta kutana natake amanda amen polete turpato ko biya aramana nama ya doguda kesa jero katabasaka name kunarke la kasras na garsis. Okay, can they tell me? Mankat. And no Kuba. Shantakesa Casa. Daddy for Sakata. Secondly, Watero, Kurashik, Normashin Tilator, Normashin Tilator, secondly, Watero, Twat, Jesus Akanata, Naputam Jaco Ranata. Never talk about Masaras and Ratiter. Amen. And now Tuta, Asibatex Raturagas. Amen. Yom sejamar, torbala mamborona jamar. Aku masih amma kanak dah ada dem tu. Akan nama goda. Maka cuma ada lagi setan. Kokosan rawa kokosan salah satu aku. Kau nama nama dia dah. Jadi aku mana mati. Bajaji mana di betul kurang berarti. Jadi dia bisa bicara di betul berapa tadi. Gara kamu sedih bahasa nyecu. Mana kulicha satu timerge kuma sadifi ibashani fi birriya futami sadi nugafata no momni kenya braga undendenya na kalecha gale wa qaymti afayani kanama lamma dandeni ma robbam kuni bayde kuba surma tibeti ndemu baka jolesi anna karane fi wa qaymti kachira tesa telefana sia naneta kanama nu gafa asi isani kadande di kaman namoto shantami shara wa hilani kaman
Amen. Jannah tolkas. Asibate walaga ila yaado kesa kanjtu misracho lagis. Appo kesa akasuma misracho lagis. Appo kesa ayo asinanno kanarra misracho lagis. Dirisa mila dirisa kakorati. Askasa kesa samintaranda. Adema nemini. Amade adede mu wargar tu jekat. Lachum dirisa. Arka lachu ka bini dar. Arka askasa kesa. Nekete penta. Akkatna dageessu nan beeka miila hidhee harka hidhee naafessee malatti galchuudhaaf kan jiru humna dura rakata zakatee media zakati lafoo zakatia zaitina fiti chentawi lafoo zakaparadia protokomo zakatia nado by the way kana gadi sin naafessee mana sin kawu jira kana paralyzed digore dukana kana mulu sakati Marjet Semua iyo Amo makani de Alkas Tilova takia manta Mahadagos seketa Aja chera senis bilisapa Aja chera Ika Jesus mawak ayo sana di bed Ikan sa Itu dia bukan Loba shabara la batili boseka. Dia bisa go. Dia bisa. Kat. Sebut tidak cu. Karena tu masuk hukuman. Jeda. Kan kana bicara. Sucosa. Bisa. He ataka baba. Nakasa, dume. Rasi bege sama ay Yesus kat. Raba sekete kat. Apa kat. Dapat kanan sudah. Kan sudah ada. Jadi Gadi jeda. Jeda maka. Jeda gadi jeda. Eshidema. Kan.
keessa Afrikaa keessa alaaf keessa walirta dhukkubaaf gadaroo keessa walirta humna dhiiga Yesuusin bilisa baa humna dhiiga Yesuusin fayyaa iyyaani fayyeera jedha ani fayyeera jedha amma wata gosinette namoota sadi afur waaqayyo hiikeera dhiitoon isinirra jiru du'e cheeki godhaan of ilaala warri dhaabatan of ilaala dura si dhukkubaa kan of ilaala dafa cheeki namni fayyee baay'ee jira as keessa of ilaala cheeki dura dhukkubaa ture amma furdaan dhabe dhiitoo haa ta'u dhukkuba talee dhukkuba kamiyyuu akka isti cheeki godha cheeka of ilaala isin warri dura dhukkubaa ture amma nagaanatti dhagaama dhukkuba keessa dhukaasa tokko achi argaa jira lama sadii kuma argaa jira ol kaasaa meeqa keessa argee isin ol fuudha isin warri dura isin dhukkubaa ture isin ol kaastanii kaachaa kottaa fiigaatti gara kana kottaa warra ofirraa dhabdan dhukkuba kaachaa kottaa kaachaa tole yeroo taancho fiigicha kaachaa kottaa nama baay'ee fayye fiigdanii dhuftanii fiigaa kottaa warri ofirraa dhabdan dura isin dhukkubaa warri ture nama waaqayyo dura naan dhufkalee baay'ee dhukkubaa ture amma garuu hin jiru jechaa kanaaf iyyitaa iddoo kanatti maaltu sirra bu'e maaltu si tuqe maaltu sitti dhaga'ame akka biddaa si keessa darbe Yesuusin bulfina fida Bogiitti na dhukkubee ciisaan ture lafa iyyuu ka'ee danda'ee deemu ture dugda koo mataan koo baay'ee na dhukkuba ture boo'aan galee bogiitti halkan akkasitti nan bule garamannaan asumayyuu naan dhufu baay'ee boo'aan dhufee danda'ee dugda kootiin ol danda'ee deemu ture amma garuu bilisan bahee ture. Boy chafu of kabura na kai boy ba yes dhukkubaa ture ishi daadee dada katire isi kontra kamatti deemaa turte kotto sun nu agarsiisi maaloo kaawwan mandi jiru namni mana kana keessa Arka keessa nafkaasa humna maqaan Yesuusin nama kanarraa du'a cabseera daa'ima ishirraa cabseera Yesuusum cabseera atamma fayyite maaltu si tuqe amma maaltu sitti dhaga'ame si keessa darbe galateeffadhaa fi bilisa baatee nagaan daa'imni keessa abbaan keessa nagaan ciao galateeffadhaa Arka keessa nafkaasa
Harka Mukasa. Warri dhaabachuu dandeessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Ameen. Waaqayyo obboleettiin kun ganama mayyuu gaafa nasu garaan koo keessi baay'ina ciniina asumayyuu taa'ee dhukkubaa ture amma garuu ennuma siin kadhattanii kaasama bilisadha jechaa amma jiru galanni jiru Hallelujah. Jesus Gaetano. Isi namanya mana? Nama gamada. Abet. Sinai bes. Nama sinjara sinjara dani mi. Jedani. Ishi. Nama Waaqayyo obboleettiin kun yeroo dheeraa ture dhaqna kun cabsaa ofirra qabsiisa ture baay'ee dhukkuba ture har'a garuu murteeffannee ta'an dhufe amma namni Waaqayyo kadhatanii waan takka bishaan wayii qabbanaa'ina keessa darbee amma bilisa jechaa jirti. Si keessa akka bishaan sitti jire si keessa darbe abdu maal gochuun dandeessu dura sochoos erga koona caccabsaa yaaddoodhaan qabame waa'ee maatii koona dhibbadha maal ta'a maatiin kee maatiin koo rakkinuma garaagaraa qabamanii harkas kaasa maqaan Yesuusiin maatiin kee yeroo dhiyootti rakkina garaagaraa keessaa hin ba'u galataaf dhaabata ameen galateeffadha amma fayyitanis Duga, sini ni aku mati mana tidak ada ni matu rani. Duga. Semuanya. Mereka tepat dah. Tapi. Berdeh mana? Cucuk. Kalau tepat kan. Abbaan keenya kuni ganama gaafa dhufan isaanii manaan isaanii fidanii natti kennan ture taa'uu danda'an as keessa biiroo keessa afiif jedhanii anatu qabee biiroo keessa geessee dangeessee booddee abbaan kiyya kun taa'uu dandeessan yennan amman sinii afutti jibbaa amman lafa sinii afutti iddoo ciiftan amman sinii afutti taa'aa yennaan dandeen taa'uudhanii lafa qabatanii achuma lafa ciisnaan jibbaa gara isaanitti bunne jechuudha sinuma taa'uu danda'an ture jechuudha dhaabachuun taa'uu danda'an ture amma garuu akkanatti arguu kootu anuma afu ajaa'aba mee sabni kana argitan waaqayyoon galata galchaa